maaliif dhiphanna? Ana dabalatee nama hedduutu akkamitti yaadni koo naaf milkaa'uu dhabe jedhee dhiphata. Dhugaadha. Akka dhala namaatti waan hawwinu hedduu qabna. Karoora hedduu karoorsina. Yoo nuuf milkaa'uu baate ni dhiphanna. Egereen koo maal ta'a jennee yaaddoofna. Kun akka hubannoo namaatti dhuguma waan nama yaaddessuudha. Kaleessa fi har'i keenya gaarii ta'uu baannaan carraan egereen keenya gadhee ta'uus bal'aadha. Akka namaatti egeree keenya bareechifachuuf kaleessa duuba deebinee sirreeffachuun waan hin danda'amne ta'us har'a keenya bareechifachuuf tattaafachuu qabna. Tattaaffiin keenya yoo milkaa'uu dide immoo ni dhiphanna. Kun uumama. Garuu wanti akkasii sirrii natti fakkaatu. Hanga jiraachaa jirrutti tattaaffii gochuun dirqama keenya. Carraan milkaa'inaa tattaaffii cimaa taasifnu keessa jira. Waaqni tattaaffii namaa laalee waan isa barbaachisu kennaaf jedhee yaada. Osoo hin tattaafatin milkaa'uu fi tattaafatanii milkaa'uu dhabuun jiraachuu ni danda'a. Kun murtee Waaqaati. Nama kan uume isa waan ta'eef waan isaaf malu ni beeka. Yaadni koo naaf hin taane jedhanii yaadda'uun keessattuu akka malee dhiphachuun sirrii natti fakkaatu. Dhuguma isaa yoo dubbanne addunyaa kanarra namni waan tokko raawwachuuf karoorfatee gara addunyaa kanaa dhufe jiraa? Waan hojjechuu qabnu dhiisii addunyaa kanatti dhufuun waan karoora yookaan gaaffii keenyan ta'edha? Miti. Erga akkas ta'ee namni maaliif akka uumameeyyuu hin beekne akkamitti karoorri koo milkaa'uu dhabe jedhee dhiphata? Qaamni nu uumee fi addunyaa kanatti nu fide karoora fi kaayyoo nu uumeef ni qabaata. Kaayyoon inni nutti hime hin jiru. Karoora laakka'ee nutti kennes hin qabu. Namni Waaqa waliin haasa'ee qajeelfama jireenyaa yookaan hojii irraa fudhate waan jiru natti hin fakkaatu. Eegaa maaltu isa dhiphisa? Lubbuu isaa irrattuu murteessuu osoo hin danda'in akkamitti adeemsa uumamaa irratti murteessuu barbaada? Akka hubannaa kootti nuti namoonni karoora Waaqayyooti. Waaqni waan ta'e akka isaaf raawwannuuf barbaadee nu uume. Karoora isaa karaa nuti hin beeknee fi beekuu hin dandeenyeen raawwata. Abbaan karooraa kaayyoo isaa karooratti himuuf dirqama hin qabu. Karoora isaa akkuma karoorfatetti raawwata. Raawwiin isaa karoorichaaf galuunis dirqama miti. Karoorri namaa Waaqaaf dantaa miti. Inumaayyuu akka sadarkaa ofii wallaaluun hojii isaa keessa galuutti ilaalamuu danda'a. Kanaafuu kaayyoo koo jedhanii irratti cichuu fi dhiphachuun adabbiif nama saaxiluu mala. Akka kootti dirqamni dhala namaa waan itti fakkaate hojjechuudha. Yoo milkaa'e karoorri kee fi kan Waaqaa walitti dhufe jechuudha. Itti gammadi. Jabeessi itti fufi. Yoo milkaa'uu baate kaayyoon kee kan Waaqaa waliin kibne dhiisii kan biraa jalqabe. Kana achi dhiphachuun of miidhuu malee waan fiduu hin qabu. Akkuma dhiphattuun humna kaayyoo milkeessuu kee qisaasessaa deemta. Gama biraatiin dhiphachuun dhiphina haaraa ofitti affeeruudha. Sababni isaas wanta jaalatan qofa osoo hin taane waa'ee wanta jibbanii irra deddeebi'anii yaaduun sammuu ofii wanticha barsiisuu fi hawwachuudha. Kanaafuu waa'ee jireenyaa dhiphattanii rakkoo ofitti hin affeerinaa. Tasgabbaa'aa waan dandeettan hojjedhaa. Kaayyoo keessan dhiisaa. Kaayyoo isaa akka raawwatu Waaqaaf carraa kennaa. Ana kanatu sirrii natti fakkaata. Isinitti fakkaatu? Xumureera. Galatooma.